Fooramiin Afuraffaa ministeerota dhimmoota godaansa Afrikaa Bahaa fi naannoo gaanfa Afrikaa tokkummaa naannoo fi walitti hidhamiinsa daldala walabaa kan cimsu ta'uu ministeera hojii fi ogummaa Aadde Mufaariyaat Kamil himan. Itoophiyaatti waggoota kurnan dhufanitti oomisha bu'aa beelladaa irratti argamu qindeessuun gabaa alaatti erguun galii doolaara biliyoona 7 argachuuf karoorfachuun Instituutii Misooma Beelladaa beeksise. Dhaabbanni misooma qindaa'aa fayyaa jedhamu piroojeektii kutaalee hawaasaa sababa hongee fi walitti bu'iinsaa miidhaman deeggaruu haaraa ifoome. Waldaan qaxxaamura diimaa Itoophiyaa dhaabbata gargaarsa Ameerikaa waliin ta'uun birrii miliyoona 82 hojii deebisanii ijaaruu hojjetaa jiraachuu ibse. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa tajaajila qusannaa dhalarraatii bilisa haaraa Zakaat jedhamu maamiltoota isaatiif dhiyeessuu beeksise.